qaama nageenyaa biyya Suudiitiin jechuudha. Ta'uu qaba. Ta'eera malee walii mallateessaniiru. Kanaaf suuraa biyyi fide sii galee amma jawaab keessa jiru. Okay, naagalee. Ta'uu qaba. Waan fide sana irratti waliin dubbachuu qabna malee ajandaa jijjiiruu. No. Sana xumurreera sara guyyaa guutuu irra waliin xumurreera amma ijoollee fan afuura baafatan ufan boko kaayiru waan ta'eef na jalatti. Iji tokko gola amma asirratti dhugaa keetii galatoo. Adamma sirna baay'ee sirna garboonfataa biyyiin jettee akka bitta biyyiin sirrii jedhe jetta. Ana biyyiin hin jenne amma sobboleessa kiyyaa ilaa situ fayyadamaa Jawaar Abiy jedhe sitti meera akkan galii dubbadde. Sirna biyyi bulchaa jiru kun sirna baay'eetii jettee bar. Sirni badhaadhinaa yookaan dhugaa walitti himne maa inni tokkummaa maaliif dirriqettu. An bari subati jette malee sirkatti qabaan jiru. Odeessii qabdaa nama dhibbaa furtutaa isii dhaggeeffataa tokkummaa dhaggeeffatu. Utoota baay'eeti jette ani dhagayi anis waan itti sii guutu qaba. Haa ta'u ofitti amanamummaa isheetti jechuun didde isaan naquutte malee ana sii galee ofitti amanamummaa isheetti jechuu didde isaan naquutte. Nuti deeggaraa jirra uleedhaan deeggaraa jirra jette. Sirna Itoophiyaa jettee yoo na gaafatte dhaggeeffatu. Sirna Itoophiyaa jettee yoo na gaafatte sirna federaalizimiiti. Sirna biyya mootiin bultuu miti. Ni galee wal keessaa baasuu dubbatu ittiin dubbanna. Sirna federaalizimiiti. Federaalizimiin waraqatarra jiru akka lafa nuu bu'uu barbaanna qabsoon nu qabsaanu kanaafi. Lafarra hin jiru jechuudha. Lafarra hin jiru. Maa wal somnaa habiibi. Okay, muummichi ministeeraa maal hojjetaa jirre? Muummichi ministeeraa bira rakkoon hin jiru yoo dhugaa walitti himtu. Utuun achitti hojjete maaliif gara gadiitti hojjetamu ture? Dhaggeeffadhu interviyuu sirriitti dhaggeeffattan atti fakkaata. Dhaggeeffanneerra interviyuu darbu hundayyuu. Egalee interviyuu darbe keessatti namoonni na bira dhufanii wanti kun hin ta'u jedhanu gaafa isa bira dhaqanii mootii keenya jedhu jedhe Jawaariyyuu. Egalee wanna kanatu jira jalee bira rakkoon jalee bira jira yoo haqa walitti himu. Inni kun jaallannee jibbinee waggaa tokko isa anqaaquu isaa jira. Inni ni biyyatti bulchu. Immoo jettee yaaddaa garuu waggaa tokko booda biyya. Gaafii bareedaa gaafate isa kana siifan deebisu galatoom. Dhibbaa bulchu sittan himaa. Bu'uudhiisiiti. Haala kana haala Itoophiyaan itti jirtu yoo danda'e dhibbaa bulchu. Egalee maaliif kunis dhufee sunis dhufee wanni furmaata nuu fidu tokko jiru ilmaan miskiinaa dhumuun qabdu kanaan kana manaa. Maal ijoollee rakkataa ijoollee waa tokko hin beeknetu lafarraa xaragamaa jira malee inni miidiyaa kanarraa didichu. Jechuun wama fedheedha ta'u abiyyaan gootti fufamoo karaatti fayyadaadha amma rakkoon qabu ijoolleen dhumaatti beekna. Filannoon kan gaggeeffamu yoo ta'e Dirree Dawaadhaa fi Finfinneetti achitti immoo darbaa itti fufa. Itti fufaa jechuudha. Maali qaba maaliif hin gaggeeffamu? Harargee keessatti Arsii keessatti maaliif hin gaggeeffamu? Oromiyaa garaagaraa keessatti. Yoo filannoon jiraate hin darbansii jedhaa jira manni. Jechuun bar filannoon Dirree Dawaa fi Finfinnee qofatti gaggeeffama jettee bar. Filannoon bakka nagaan jirutti gaggeeffama bakka nagaan hin jirre akkamitti gaggeeffama. Nagaan Finfinnee fi Dirree Dawaa malee hin jiru. Akka jedhanutti. Naannolee Itoophiyaan qabdu 11 moo 12 keessaa ammuma Finfinnee Dirree Dawaa qofaa jechuudha nagaan. Maa tokkuma yoo isa barbaadde galgala sa'a 2 booddee biyya tokko dhufne aniifati dawwalii gaafadhu. Akkam akkamii bashannanaaf deemuu hin dandeenya gadi baanee jettee gaafachuu dandeessa tokko jedhe. No jechuun nan danda'a garuu isin gaaffee malee sadi beekturra. Waan beekurraa sitti maa jiraatu? Anis waan beekurraa. Ijoolleen naannoo Finfinnee jiran magaalaa Finfinneetti galanii jiraatan ijoolleen keenya baay'een bilisummaan jiraataa jiru. Galee? Ayyee walumaa galatti milishaatii biyya bulchaa jirti abiyyi gadi. Galatoomi carraa namaa kennina. Milishaan eenyuun jalatti bula? Milishaan eenyuun jalatti bula? Milishuma biyya bulchaa jira malee nama jalatti bulaa hin jiru. Milishaan eenyuun jala bula? Isuma biyya bulchaa jira siin jedhe bar. Eenyuun jala bula? Namni saawuliin jiru siin jedhe bar. Miti milishaa eenyutu bulcha? Namni saawuliin jiru kan biyya bulchaa jira siin jedhe bar. Sirnichaan bulu miti jedhu. Lakkiin boo. Enna. Milishuma biyya bulchaa jira. Akka fedhetti si dhiitaa utuu sirni saawulii jiraate hin gaafate. Sirna baay'irree jedhama. Walii galla kaasitti sirna baay'irree jedhama. Ambara baay'irrummaa isaa sirkatti qabuuf kaaduuf itti guutuu osoo hin taane ati isa jette san akkatti hin kaanneefan akka dudduubbeetti hin deebineefan. Nuti xiqqaatan siin jedheen tumamnee buluun haala kanaan. Ayyee galata wayii carraa dawaa kenna. Ayyee nuti xiqqaata tumamnee buluun jedhe faata. Amma fu'a kun dhufee maanuu anallee xusiisee ofiillee maanuu tuqee deemee bara. Fu'a kuni ofiillee maanuu tuqee deemee anallee maanuu xusiise. Waan keeriidhaan dhumne jechuudha. Argitanii? Wallahi
Fuwaad ofiillee maaloo tuqeedha illee maaloo xussiisee karaa bu'e. Ana nama nagaa jiru jechuudha. Dhuguu isitti mana. Wallahi amma Fuwaad mootummaan abbaa irreetii jedha. Ani hin jenne mootummaan abulchu. Ana abbaa irreetii hin jenne mootummaadhaan. Horii gallochuudha. Abi mootummaan abbaa irree miti. Milishaanis I love you milishaa. Maanoo maal xussiise dhufe ma? Hai. Milishaanis I love you milishaa. Abdi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sala. Alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte ati deeggaraa eenyuti? Baga nagaan na eeyde hedduun si kabajaa hedduun si jaaladha. An deeggara kaafaa utii har'a ammoo jawwee piroofaayilii keetii kanarraa illee baay'een jaalla. Suni rakkina hin qabu beektaa isa jaalachuu isa jibbuu miti. Ani deeggara kaafaa utii haa taatu ammoo sirraa gaafii qaba beektaa? Ati amma akka nama intervii nama godhu tokkotti ijoollee lamaan osoo fuutee bakka tokko keessee natti tola. Sababni isaa ajandaa keetiinifillee wal sii fakkaata waan taateef yookaan ammoo qeeqa yookaan waan girrisaan dudduubaa jedhu sanitti harkifama waan taateef asoo jara lamaan fuutee bakka tokko keessee natti tola. Isa itti aanu qabxii koon yoon dubbadhu Jawaarillee fidiis Abiy hojii kaayi. Akkana kun olaal itti ta'u achi. Itti ta'u achi akkana kun olaal ulfaadhu horii kennanii. Ilaa dhagayi. Ajandaa Abiyyiin qabadhee jira malee jibbiinsa hin qabu. Sira ajandaa Jawaar keessa hin jirre wayiin qabadhee ture sii galee. Ani girrisaa isii waan rabsiisu sana keessa hin jiru yookaan jibbiinsa Jawwee keessa hin jiru waan sii galee. An Jawwee nama komentii barreessaa jiru Abiyyi komentii barreessaa jiru. Onnee rabbi qulqulluu naa kennena. Isa namni sobbee of jajjabeessu sana miti. Sii galee. Amma namni kaanii naa rabsiti dhufte. Amma sababa Jawaar naa rabsite deebisee Jawaariin hin jibban. Itti fufa I love you Jawaar Abiyyi illee nan jaalladha jechuudha. Maa Abiyyi jaallatte namni naan jedhu ofiiyyuu rakkoo qaba. Maa Jawaariin jibbuu didde namni naan jedhee rakkoo qaba. Naagala. Ansi hubadha beeyta. Anaan si hubadha. Ila an hedduun si hubadha beeyta. Nama miidiyaa kanarra ture TikTokiin fayyadamu garuu beeyta. Karaa sooshaal miidiyaa FB kanaan yeroo hedduu sagalee uummata kootii ta'aa ture yeroo protestii irraa namni hedduullee na beekanii garuu amma TikTokii illee fayyadamu yaadni kee kun natti tole beeyta. Namni asoo sammuu bilchina qabu waa yaade wayyaa Abiyyi maa jibbina Jawaar maa jaalanna isa jedhu kana namoonni gadi qabanii kan addan baafatiin jiru. Maaliif jennaan ijoolleen keenya tokko tokko Jawaar waan arsii ta'e qofaaf kan jaalatantu jira. Ijoolleen Jimmaa Abiyyi waan Jimmaa ta'e qofaaf kan jaalatantu jira. Isa kanaa miti dhiiroo. Dubbiin jarana isa kanaa miti. Abiyyi Oromoo miti kan jedhu jira. Abiyyi Oromoodhaa ilma machaati hortee bareentumaa warra bareentu warra agartee booranaati hangafa jarri ilmaan Oromooti. Oromummaa isaa irraa mulquu hin dandeenyu. Yoo Oromummaa taate goobanni daacetu ammoo Oromoodha. Abiyyi dantaa siyaasa kennaa nuuf hin kabajne. Ila kana walii agallu ijoolle. Amma jechuudha sirni ittiin bulaa jirru sirna milishaa dhiitee kufaatiin malee sirna Abiyyiitiin bulaa jirraan waan jedhuun qabu akka nama dhuunfatte jechuudha. Deeggaraa kaafaa'utti. Amma gara yaadaatti darbinaa galatoomi yaadatti darbina amma fakkeenyaaf illee yaada naa sirreessite suuraa isaallee jijjiirre kun natti tola suuraa takka eega jendaan ka'ee suuraa na baay'ee jaalladha. Lammaa Magarsaa mure suuraa naan ga'u waan ta'eef irraan mure Lammaa Magarsaa iskiriinii guddaa naan godhu naan mul'isu waan ta'eef ani jara kana dhimma kana qabateera. Walumaa galatti Jawaariin yookaan paartii KFO maaliif deeggarta? Sababni paartii KFO deeggartu maali? Okay, an sababni paartii KFO itti deeggaru paartiin KFO paartii yeroo jalqabaatiif yeroo an ufi nama mata 26ti warra agartee gaafan dhaladhee dachii kanarra hin jiraanne mirga Oromoo fi mirga Oromiyaatiif falmataa ture warra agartee haqa Oromoo daangatti deebisee kabachiisuuf mirga hiree ilmaan Oromoo agartee muree murteessuudhaaf qabsoo godhan keessaa paartii KFO kan biyyaan baqatin kan yeroo kamuu itti hidhaman itti kolaafaman kan lubbuu itti dhabaman sababa kanaafin jaaladha. Warri amma jijjiirama kanaan dhufe kun akkuma atuu beeytu jechuudha koongiraalis federaalistiin akka hin jiraanne warra taasise Abiyyi ammoo ummata kana jechuun duubatti baasuun qabsoo keessaa baasuun kabaja dhoowwachuun mootummaa